Ronaldo da Vinci suuraa harkaan kaase Mona Lisa je'eetis maqaasii moggaase silaa bareedduu Oromoo arke suuraa ciree facaase. Ajaa'iba bara! Akkamitti yaada kana fiduu danda'e dooktarri kabajaa artist Alii Birraadha. Obboli nagayaati odumaan halaala si arkeetumaan sagaleellee akka saasanii jechuu baadhu akka dooktaratti. Akka artistii keenya baabaa guddatti Alii Birratti waa'ee Ronaldo da Vinci silaa bareedduu Oromoo arke waan suuraa harkaan kaasee Mona Lisa jee maqaa moggaasan cicciree facaasaa teettuun na dhufe. Eessa gandi kee? Gandi kiyya Adaamaadha. Ammaaf Dirreedhaan dhufisi. Adaamuma teenya bareedduu tana. Dirreedhaadhaan ta'u walgittu jechuudha. Kanaafuu bareedduu Adaamaatiin jama bareedduu Dirreedhaatiin ja'a. Dirreedhaa jettus tokko Dirree hajooha. Kanaafuu haa ol barru nagaash naan jaan. Simbeekan. Na beektaa. Nama hundaa si beeka. TikTok irratti TikTok baay'ee qabdaa baay'ee hojjettaa baay'ee namus erkuudhaa fi hawwa ture waan hin seerkeef jecha I am very happy anqaceelloo gammadaadha. Waan seerkeef gammadu hedduu takka. Kanaafuu wanni jettuu nama hedduu si jaalataa nama hedduu si fadhaa si harkuu fiyyaaf hedduu takka gammachuu qaba. Galatoomin siin jaa. Hayyeef. Naa ulfaadhu. Okay.